Amen. Mucawai najala badde. Okay. Baay'ee barbaada mucaa waggaa 11. Daa'ima waggaa 11 si jalaa baddee? Ishee. Yoodii ganama sanbata ganama baatee qorsii nyaattee ofumaan barrii banattee baate. Ishee. Achi baay'ee barbaadaa turre sanbata sana sanyoo roobii amusii sana barbaadaa turre. Qatii guddaa keessa turre. Sanbata ganama kan isheen badde? Ishee. Akka badde garuu wanti beektu jiru? Waan tokko. Ishee. Namni ollaanis baay'ee nu wajjin cinqame daa'imni baay'ee bicuudha. Mucaa waggaa 11. Ishee. Naa bakka kamisa sana gara galgalaa waan godhu wallaalee silkiin isinii bilbile. Ishee. Silkii bilbilee mucaa akkasiin na jalaa badee na markaatuun jira iyyuu naan jettanii tokkoma seesii kadhadhaa galgalaasii kadhadhaa amantiidhaan naan jettan. Achi ishedhee mucaan na jalaa badee akkasiin jennaan bakka amantiidhaanii maqaa ishee waamii afaan waraabessaa keessaa sii baaseera naan jettan. Maqaa ishee waamiitii galteetti jedhe naan jettan. Siif immoo galgalaasii kadhadhaa naan jettan. Si barbaadeetii mana keetti gadda boqotuudhaaf. Qoramsa sitti fiduudhaaf daa'ima sanaaf miti si barbaadeeti gadda mana keetti gashuudhaaf naan jettan. Waaqayyoon harka isaa gidduu gasheera mucaan kun hin galtiin naan jettan. Ishee amantii. Sanbata kan isheen baddee kan nu galchaa rooboo qabise. Amma kana ishee jirtu waan beektu jiru. Waan tokko. Ishee. Baasee afaan waraabessaa ta'e amiin jedhee nan galee maqaa ishee sana waamee galteettaan jedhee. Ishee. Nan galee galgala isaa sana kadhannaa irratti siif siin kadhadha naan jettan. Kadhannaa irratti fakkaata silkii naan kaasnee ganama isaan deebisee bilbilee achi bakka siin kadhadha kadhachaan jira naan jettanii deebistanii naa bilbiltanii turtan ofumaa. Wal dhaga'uu hin dandeenye argamteetti naan jettan. Isinumaa silkii sana cufee daqiiqaa muraasa booddee naa bilbilanii waajjira poolisii irraa mucaan akkasii jalaa baddeetti naan jedhan. Wow, Jesus. Galata guddaa hallelujah. Inni afaan malee kan isaa waaqayyo galata guddaa. Sa'aatii numa argamteetti si jedhe sana utuu mansuunii si bilbilan. Bilbilanii mucaan akkasii jalaa baddeetti dhufuu hin dandeessaa innanii iyyiin jedhee. Ishee. Mucaa baay'ee na jalaa dhukkubdi turte mucaa waggaa tokko. Mucaa ollaa bira buusee kan deemee itti jaartii wayii kaatu argateedha. Jaartii wayiitu kara booyyee kara bachoo booleerra qabanteedha. Mucaan sun? Manni kee boo'eessa naannoo qabu? Manni konannaa xeenaa xaabiyaa. Xeenaa xaabiyaa keessaa? Kara maabiraataan. Okay, asii jechuudha. Kan mucaan badde immoo kallattii kanaan? Ishee. Kana booddee jarri gaafa naqu jaartiin nan jarjara sa'aatii isaan jedhanitti fideefiin dhufaa jette. Isheen daa'imni jalaa dhukkubdii manattan galee poolisichumtiyyuu nan beeku. Galmeessineerraa akkasitti mucattii magaafatee silkii koo baattee deemti mucattiin. Lafa siin fuutee beeku. Silkii koo kana barreeffattee deemti. Galgala isaa eegasii gaafanna mucatti. Gaafachii gallu silkiin asirra jira mucaa. Halkan. Barreeffattee? Namichi sun nan beeku galmeerraa sin argine. Achi bilbilee ofumaa galmeessitee turte naan jedhanii eegine. Eessatti galmeessitee kanantinii ta'uu taate dubartii wayii. Kunoon lakkoofsa galmeeyyuu baadheen deemaan jedheeni jaartiin fudhatanii kananii galgala eegasii. Manatti galeen deebi'ee sinii bilbile. Argamteetti garuu harka goongeenyee siniin jedhe.
argamtee tingaltii kottu dhugaa beeksaan badhaata nan shakka deebi'ee isa mucattiin harka koongeenye san tarii maanni dheetan deebi'ee shakki isinii bilbile argamteetti hin dhufte dhugaa baata sanbatanan jettan. Taati ilaala Iyesuus gooftaa daandii mirgaa dabalama taas waan sirkaa bane maqaa gooftaa deebiisuu jedhee amantii waaqayyoota mirgaa fuudha Iyesuus Kiristoos gooftaa. Amma taati ilaala ammaan ishee namni baduuni maallaqi nama jalaa baduu qabeenyaan ija namaa mul'atu baduu wayye namni baduu manna isa iyyuu taa'aadha daa'ima waggaa 11 jechuun ijoollee xinnoo mucaa wallaalaadha. Nama amma kanas iyyuu magaalaa keessatti baddee lafa akkasii jirti jedhanii iyyuu akka horiitti yookaan immoo akka waan meeshaatti akkaataa barbaadan nama rakkisa. Waan isaa amma gaafa isheen dhaabbattee dhugaa baatu jechi ishee namni ittiin dubbachaa jiru kanaan isinii ifuu dhiisuu danda'a. Wantichi garuu waan sammuu namaa gararraa waan baay'ee ulfaataadha. Waan waaqayyoof hin dadhabame garuu tokko hin jiru. Gaafa isheen dhaabbisu akka miti baay'ee sodaa guddaa dhiphina guddaa keessa kan isheen jirtu gaafa jalqabaa gaafa naa bilbilu. Wantichi garuu amma nama bade barbaadu nama rakkisa. An gaafa jalqabaa lafa isheen akkanata miti iddoon bijaa waan hin jirree fi boo'ichi isheen bu'aanaa bilbiltu garuu garaa kootti natti dhaga'ame sammuu kootti gaafa natti dhaga'amu marqaa torba keessa taa'ee sabni daqiiqaa gabaabduu kadhadhee lafa dhaabbatanii immoo namaa kadhatan miti. Achuma dhaabbadheen kadhadhee fi kadhannaan gaafa sana kadhadhee kadhannaan mul'ataan kadhatan miti kadhannaa amantiidhaan kadhatanii kadhadheef amantiimaan mul'ataa argee osoo hin ta'in amantiimaan maqaa gooftaa Yesuusiin lafa jirtu sii galti. Jedheen kadhateef amantiidhaan yoo irra amantiitti amantan Yesuus gooftaan. Akka amantii duratti dubbatan maqaa Yesuusiin waan si jalaa fayyaadhaa lafaa siifaa ta'u. Waan si jalaa fayyaadhaa siifaa jiru. Achi booddee galgala sanaa bilbiltee hamma galgala sanaatti dhugaatiin itti mudhaa fi maan mul'atan arginu qabu waa'ee mucaa sanaa. Irraan kaa'amne galgala sana biti. Ganama sana tammas naa bilbiltee naanii nan kadhadhe gaafa kadhadhu waaqayyo akka naa jedhe. Ganama sana gaafa kadhadhu turii naa bilbilniin sin jedhi. Achi booddee halkan ganama sana gaafa kadhadhu waaqayyo akka naa jedhe. Hin argamti jedhe ittimi. Osoo naan jechuu isaatti iyyuu isheen argamteetti hin barbaadin jedhe ittimi naan jedhe. Akkasuma naan jedhe. Sanaan booda gaafantu hundaa sana dhuguma kootti bilbileen isheen argamteetti dhiisiin si akkas jedhe. Isheen argamteetti dhiisiin naan amma wanti mul'ate wanti dhagaa'e immoo jiru argamteetti jedhitti naan jedhe gooftaan. Jedhe baay'ee jedhe haaleluyyaa lafa maasoo kootaa taamaa sima. Nama aman harka maqaa gooftaan waan dhufe lafaa kaasee hafi. Waan dhuufsan gataati waan haraa furaa baasi. Nama bakka sabni yoo taasee jira fayyaamee jedhu. Kubbaanin bakkee lafaa sii kaaseera. Arkai galera ada macam? Arkai galte. Hancur itu macam mana mas? Kanada ada aku. Hamba mereka ufti berarti. Wagga sadaffa. Wagga sadaffa kan? Mati sih tuh nanti tari. Hamba kan mal mu ya ada tuh terbangan untuk cuma. Wajib cengkam anis menjerat rumah bak. Akan negara mal jadi mati itu semua fikotis mal jerenya untuk raya denju. Ishi. Wajib nanti bukan aja bak. Alkan guutuu abbaan manaa gosa akka kana hojii isaa dhiisee jechuudha istaafii isaa wajjin akka kanatti iddoon tokko isaan hafee miti bakka tarii gara Addis Ababaa faarramuu namni fudhatee deemaa babbalee waan akkasii yaadne kana keessaa dhiisnee barbaannee dhabne jechuudha. Namni ollaan illee jechuudha istaafii mul'uu lafa hin hojjetu ari bakkee keessa kan inni namoonni galee gudus hin jiru maal jennee obboleessa baasee as jira. Obboleessa baasee isatti inni immoo Dambidooloo Yuunivarsiitiidhaa barsiisaa. Achi dhaqee waan akkasiitiif baay'ee na barbaadaa jiru atattamaanii barbaadaa maatiitti hin dubbannu bakka nama barbaachisnaa jedhee adaraa bakka maatiitti hin dubbatin nama jedhee dubbadhaa bakka naan jireenyi koo mucaan koos waan tokko natti fakkaachuu fidee jireenyi dukkana keessan ture bakka jireenya dukkana.
baay'ee jireenya deebi'anii keessaa. Gaafuma kamsaa si bilbilee argamtee teessa gaafuma haala argite. Gaafa isin bilbiltanii xinnoo waan turre bakka silkii gateen bakkeetti gadi ba'ee mucattiin baay'ee na jalaa dhukkubdii mucaan kan koo. Baay'ee humna jalaa dhukkubaa jirti. Isee baadheetan isee gaggatee manjooraa ture baadheen akkas bakkeetti gadi ba'ee gibbii keessan barbaada. Boolla keessa mana wayiiti ijaaramaa jira isa faa keessa tarii. Seedhaan maaluma godhee buusa boqonnaa qabu soomee kun. Kana booddee gaafa nuti deebi'u silkiin ala lama bilbilamee jira. Sadaffaatti gaafa akkas ol fuudhu maaliif silkiin kaastuu naan jedhe. Poolisiidhaanis wal beekaaf nuyi wajjin silkiin kaastu akkasuma himannaa mucattii irratti baree jechuudha. Silkiin kaastuu maanni waajjira poolisiitiis bilbilaa irra nanna'e. Ana akkasii jalaa baddeetti eeyyee waan nuti dubbadhe iyyuu hin beeku. Wayyaa mucaama ollaatti gatee barri fooyyuu cufa. Iseen ba'ee sokkee isa poolisichi na kaasa'u iyyuu amanuu hin dandeenye. Tarii akkasii kana fakkaatti irra deddeebi'een gaafachaa ture. Innaa seedhuma baqqaanaan jedhee. Sa'aatii baqqaa yoo baay'ate daqiiqaa 5 daqiiqaa waanuma akkasii. Mee namni mana harka isaa mirgaa argatu amantii guutuudhaan. Asii gadi baay'eetii wantoota gargaaruu kee malee na jedhu. Amma kan caalaa kee eegaltee baga gammadde baga gaddee ooltee baga gooftaan si gargaaree amma iyyuu barri jireenyi kaa eebbifamu bara baraan dhugaa baatusaa ta'eef eebbifame gooftaan si eebbifame. Ayyaana isaa isiniif baay'ee qoricha addunyaa ta'a. Ameen eebbifame waaqayyo isaa eebbisinoodha. Galateeffadhaa fi bareechaa.